abaaboo qondaalota waraana bilisummaa Oromoo zoonii garaagaraa kabajamtoota uummata bal'aa qophii kanarratti kallattiidhaanis ta'ee karaa zuumiitiin hirmaachaa jirtanii duraan dursee baga ayyaana irreechaa kan bara 2022tiin itti isin ga'e ittiin nu ga'een jechuu barbaada. Egaa asumaan namoota qophii ayyaana irreechaa kan Dololoo Buddeenaa irratti guyyaa kanaan ajjeefaman yaadachaa warra madaaniifis immoo jajjabina silaa barbaachisu kennaa fi asumaan gara qophii kiyyaattiin gara haasaa kiyyaattiin darba. Egaa wanti guddaan nuti qabsaa'oota hirmaattonni qophii kanaa qabsaa'aan galatoomii waliin jedhu haa ta'uutii warreen qophii akkam bareedaa kana qopheessitanii hawaasa Oromoo gola addunyaa garaagaraa keessa waliif fidanii akka namuu yaada isaa waliin mari'atuu fi affeerraa nuufillee gootaniif asumaan galanni keessan bilisummaa ta'uun isiniin jedha. Egaa wanti guddaan Oromoon irratti sadarkaa kanarra ga'ee jira. Sadarkaan irra Oromoon irra jiru sadarkaa sirna faashistii kanaatii fi yaaddessaa sadarkaa uummata Oromootiif immoo abdii guddaa yoomillee hin daddaaqne irra ga'ee jira. As keessatti tumsi hawaasa Oromoodha ka biyya keessa falaa qooda guddaa qaba waan taateef asumaan illee galanni keessan bilisummaa ta'uun isiniin jedha. Dubbiin dubbadhu keessatti dogongorri yaadaa yoo ka jiraatu taate dogongora akka dhuunfattani qabudha malee dogongora dhaaba kiyyaa akka hin taane asumaan akkanaaf hubattan isinii dhaamuun barbaada. Egaa wanti guddaan Oromoon dhabe yoo jiraate har'atti tokkummaadha. Wanni Oromoon irratti dhabe tokkummaadha. Akka waraanaatti dirooniidhaan ala wanni jiru natti hin fakkaatu. Waraanni bilisummaa Oromoo humna silaa barbaachisu horatee jira. Humna barbaachisu horachuudhaaf ammoo yeroo baay'ee waraanni tumsa gaafata jechuudha. Tumsi uummati Oromoo biyya hambaa jiru duwwaadha jechuu osoo hin taane sadarkaa waraanni bilisummaa Oromoo irra jiruu fi deeggarsa Oromootiif taasisaa jiru waliin madaaluu jechuu barbaadetanii yeroo baay'ee hawaasi keenya tokkummaa walitti dhaammata, jaalala walitti dhaammata, lubbuudhaan hin jirre dhaammachaatuma darbanii warra akkana dhiiga madaafaan dhaammachaa darbanii har'a irra jirru kanarra dhaabbannee yeroo hunda waan tokkummaa qofa walitti haasofna yoo taate, yeroo hunda waan nu deeggaraa qofa isin gaafanna yoo taate qabsoon bilisummaa Oromoo silaa sadarkaa irra ga'uudhaa malte sun yookaan ammoo sadarkaa har'a irra jirru kanaanii waliin madaaluu jedheetii yaada. Maaliif jennaan waan tokkummaadhaa kaleessa jaallanii gochaadhaan nu agarsiisanii jiru. Taaddasaa Birruufaan Oromoo amantaa Musliimaa hordofuuf amantaa Kiristaanaa hordofu warra saniin dura waliin nyaateen argine waliin nyaachisaniiti waliin obaasaniiti gochaadhaan nutti agarsiisanii jaallan dirree shindiggaa irratti wareegamanii waliin dhiiga dhangalaasaniiti tokkummaan Oromoodhaaf humna waan kamiinuu jijjiiramuu hin dandeenye ta'uu qabatamaatti nutti agarsiisanii darbanii nutilleen waan kaleessatti irra dhaloonni har'aa kun waan hojjetu waan qabaatu natti fakkaatu. Kana yoon jedhu waan tokkummaadha. Dhaloonni kaleessa darbe sun hogganoonni keenya kaleessa qabsoota nutti laatan suni jechaan qofa osoo hin taane gochaadha waan hedduu dalaganiiti darbanii jechuudha. Nuti waan silaa isaan kaleessa dhiigaaf lafeen nutti laatan suni jabeessuudha, itichuudha, suphuudha jechuudha. Sadarkaa kaleessa irra turte sun irraa fuulduratti oofuudha jechuudha. Kanaaf nuti akka dhaloota abdii kutatee har'arra dhaabbannee waan Taaddasaa Birruu qofa haasofna yoo taate, jabina Laggasaa Wagii haasofna yoo taate, jabina Nadhii Gammadaa qofa haasofna yoo taate, nuti eessa jirra ka jedhu suni akka of dagannuutti ilaalaa jechuudha. Maaliif jennaan isaan waan silaa gochuudhaa qaban kaleessa gochaadhaan godhaniiti wareegamanii darbaniitiin jiru. Isaan kana booda wanti isaan nuuf godhan yoo jiraate yaadannoodha jechuudha.
isaan nuuf daawwitiidha jechuudha. Isaan sana immoo akka daawwitiitti of dura qabannee waan isaan kaleessa hojjetanii darban, waan isaan bara dukkanaa sun keessa jechaaf gochaan nutti agarsiisanii nuti ammoo fuunee galmaan ga'uu nurra jiraataa jechuudha. Kanaaf nuti akka dhaloota abdii kutatee waan jaallan kaleessa hojjetan faarsina yoo taate, waan argitee kaleessa isaan gochaan godhanii darban isaan qofa faarsina yoo taate, isaan qofa himaa deemna yoo taate, dhaloonni har'aa kun of dagata. Kana hoon jedhu waan isaan kaleessa hojjetan sun faarsuu qofa osoo hin taane, nutillee waan isaan hojjetanii darban sun caalaa sandaran hojjechuutu nurra jiraata. Dafqa buusuutu nurra jiraata. Wareegama kaffaluu qabnu kaffaluutu nurra jiraata waan jedhaan wal fedheetan. Egaa as keessatti lubbuun waraana bilisummaa Oromoo ka uummata kanaati. Ka uummata bal'aa kanaati jechuudha. Uummati Oromoo lubbuu waraana isaa kan akka barbaadetti itti fayyadamuudha danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo wareegamuudhaaf qophiidha jechuu barbaadetan. Egaa as keessatti uummati Oromoodha lubbuu qabsaa'ota isaa, lubbuu ilmaan isaa dirree galaniitiin qabsoo hadhooftuu diina waliin gochaa jiranii, lubbuu ijoollee isaanii adda isaanii rasaasaaf kennaniitiin qabsoo hadhooftuu gochaa jiran kana yoo yaadaan tubsan, yoo diinagdeedhaan tubsan, yoo ogummaadhaan tubsan, yoo silaa tokkummaa sila barbaachisu sun gara tokko fidaniitiin waan hojjechuudha mala sun hojjetanii, lubbuun ijoollee Oromoodhaa ka bosonatti irra badaa jirtu gatii baaftii jechuudha. Qabsoon Oromootillee bu'aa irraa argattii jechuudha. Yoo sanan taane wareegama goggogaadha kaffalla. Wareegama goggogaa ka argitee rasaasa xiqqoodhaan diin dur dhaabbatanii waan silaa gochuudha malle sun gochuu hin dandeenye sun taati jechuudha. Kanaaf Oromoon waan sadiin jabaachuu qabaa jedha Dr. Saaman as keessa jiran natti fakkaata yeroo baay'ee. Oromoon waan sadiin jabaachuu qabaa suma sadan qabsoo dheetii kaasa. Tokko diinagdee, tokko siyaasaa, tokko waraanaa jechuudha. Waan kana sadan gargar baafnee ilaaluu hin dandeenye. Waraanni bilisummaa Oromoo waan waraanaa nuuf dhiisa, waan siyaasaatii fi waan diinagdee tanarratti nuuf jabaadhaa isin kadhanna yeroo baay'ee. Kuni ammoo waan kadhaa qofa osoo hin taane dirqama waloo qabna. Ani lubbuu gumaache ati dandeettii gumaachii waliin jenna. Ani lubbuu gumaache ati diinagdee qabdu qabsoo Oromootiif gumaachii waliin jennaa jechuudha. Yoo sana taate qabsoon teenyallee xumura argachuu dandeessa. Yoo sana taate dhimmimmaan haadha keenyaa fi wareegamni ilma Oromoo karaa irratti kufaa jiru kun gatii argachuu danda'a. Yoo sana hin taane bo'aa jiraannaa jechuudha. Abdii ofii torreetii waan kaleessa ta'e qofa faarsaa jiraannaa jechuudha. Abdii ofii torreetii waan silaa dhumaatii ilmaan Oromoo qofa gabaasaa jiraannaa jechuudha. Boonye dadhabne, dhimmimmaan boonye dadhabne, har'a dhimmimmaan buufnuyyuu yaa fixannee jechuudha. Har'a sadarkaa dhiiga boo'utti jirra. Sadarkaa namni mana tokko keessa nami 8 jumlaadhaan dhumuu jiru jira. Akkaataa itti mannus dhabne nama itti mannus dhabne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon firan qabuu gaaf jennee walitti himnu waan argitee silaa har'a Oromoon itti jiru, waan Oromoon Wallaggaa itti jiru, waan Oromoon giddugalaaf kibba Oromiyaa itti jiru nami argu dhugaa dubbachuudhaaf nama boochisaa jechuudha. Nami wareegama isaa, du'a akka malee kanallee dubbatuuf dhabamuunsa anaan baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Sa'aatii uummati keenya jumlaadhaan keessaatti dhumutti, sa'aatii uummati keenya mana isaatii buqqee waan nyaatu dhabee jiraachuu jirutti, sa'aatii nutiyyuu rakkoo hamtuu kee jirrutti qabsoo uummata Oromootti hirkannee gaafatama barbaanna yoo taate, qabsoo uummata Oromootti hirkannee diinagdee hojii dhuunfaa ittiin hojjennu barbaadanna yoo taate, dhugaa dubbachuudhaaf wareegamni ilma Oromoo kun sinitti hin dhaga'amne jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf imimmaan nuti boonyu imimmaan sobaati jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf egaa haadholiin keenya, abbootiin keenya bosona keessatti bakka jiraatan dhabanii rakkataa jiran kun isin biratti gatii yookaan vaaluu xiqqoo ishiitillee hin arganne jechuudha. Har'atti waan Oromoo gargar godhu hin jiru. Oromoon saba tokko hiree tokko qaba, biyya takka waliin dhabne, waliin qabnaa jechuudha. Wanni silaa nuti dhabne bilisummaa akka walootti dhabne. Waraanni bilisummaa Oromoo qofaatti wanni bilisummaa dhabeef hin jiru. Miseensonni oboo taaksii foorsii qofaatti wanni bilisummaa dhabe jennuuf hin jiru. Warri tumsa oboo qofaatti wanni bilisummaa dhabne jennuuf hin jiru. Akka sabaatti gabroomne, akka sabaatti bilisa baanaa jechuudha.
akka sabaatti bilisa ba'uudhaaf ammoo har'aan tana carraaqqiif tattaaffiin silaa gochuudhaa qabnu waan waloo keenya ta'uu danda'u qabu. Inni beekumsa qabu natu si caala, natu siin deemuu qaba. Yoon ani siin deemuu baadheyyuu qabsoon tunuyyuu qabsoo shiraati ni baddi allayyaadha ittiin caccabdi jechuurra koottaa wal jala yaanaa bakka walii galuu dadhabnetti illee wal gula yaaneeti tarkaanfannaa garaagarummaa xixiqqaan illee yoo jiraatte boru dirree nagaati irratti waliin fixanna jedheeti silaa har'a walii galaa jechuudha. Egaa yoo dhugummaadhani dhiigni ilmaan Oromoodhaa isinitti dhaga'ame, yoo dhugummaadhani immimmaan haadha hiyyeessaa isinitti dhaga'ame, yoo dhugummaadhaan wareegamni waraana bilisummaa Oromoo isin biratti gatii qabaate beekumsaaf dandeettii qabdan gara tokkotti fidaa wallaggeeffadha. Diinagdee qabdan gara tokkotti fidaatii qabsoo keessaniin iticha mana dhuunfaa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin ijaarratu hin qabu. Qabeenyi waraana bilisummaa Oromoo inni guddaan yoo silaa lubbuudhaan jiraatee bilisummaa arge bilisummaadha yoo kan uummata Oromootiin wareegama kaffalee seenaa hojjechuu. Kasana alaa wanni biraan jirtu jechuudha. Waan tana lamaan qofa eeggata waraanni bilisummaa Oromoo. Waan dhuunfaa qabsoorra argannu wareegama gatii qabdu wareegama uummata biratti bu'aa buusu sana kafaluudha jechuudha. Sana nama carra qabeessatti arga. Nama carra qabeessatti arga gaafa isiniin jedhu yoo silaa isin waliin jiraattan yoo isin silaa ba'aa qabsaa'onni bilisummaa Oromoo dirree jiru kuni achitti irraa qoodachuu dandeessan taate wanni nuti hojjennullee bu'aa buusa. Qabsoo bilisummaa Oromootirraa bu'aa dhandhamuu eeggallaa jechuudha. Akka kanniifni dafqitee damma buuftee nama soortu suni waraanni bilisummaa Oromootillee wareegameeti dhiiga cobsee madaasaa dhiqatee ka'eeti uummata kanaaf wareegama kaffalee uummata Oromoo bilisummaadhaan ga'uudha. Wanni biraan jiru. Wanni biraan jirtu jechuudha. Lubbuu keenyatti gatii horaa. Wareegama ilmaan Oromootti gatii horaa dhiiroo. Yoo xiqqaatee wareegamni keenya bu'aa isinii hafaa buusu. Wareegamni keenya uummata Oromootiif bu'aa haa buusu. Bu'aa buusuu ka danda'u ammoo yoo dhugummaadhaan garaagarummaa isin gidduu jirtu silaa namni callisee guyyaa guyyaan walirratti ololaa oolu kana yoo akkas taate malee qabsoon cabdee qabsoon baqaqxee jedhu kana dhiisee wal jala yaa'uu danda'eedha. Har'a kunoo asumarratti fuula kanarratti iyyuu jaarolii hedduu ka argitee piroofeesar ta'an doktor ta'an arguuttiin jira. Namoota silaa ogummaa gama hundaa qaban arguuttiin jira. Injiinara jira kun namoota siyaasaa beekamoo jira. Warra kaleessa dirree qabsootitti waan silaa shamarran keenya kun saamiyaan faan jiruuti. Waan silaa uffata jalaan uffatanillee dhabanii jaappoonii jaallan isaanitti fayyadamaniitiin waan silaa ji'aan shamarranitti dhufu sun arganii darban as kee jiru jechuudha. Oromoon waan kaleessatti irraa waan baranne qabna. Inni kaleessaa nuuf daawwitiidha. Harri abdiidha. Har'a harkaa qabnaati. Borumoo abdii horannee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf waan garaagarummaa keenyaa qofa haasa'uu osoo hin taane waan rakkoo nu gidduu jiru qofa guyyaa guyyaadhaan furuu haasa'uu qofa osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo dirree jirullee guyyaa guyyaadhaan dhiiroo maallaqa nu gargaaraa jechuu qofa osoo hin taane akkamittiin biyya ijaarrannaa biyya akkamitti ijaarrannaa boru akkamittiin biyya ijaarranne keessatti waa hojjechuu dandeenya haasa'uun dura jiraata jechuudha kana booda. Waan diinagdee yaa haasofne, waan tokkummaa yaa haasofne, waan wareegama dhumaatii ilma Oromoodhaa yaa haasofne, dhumaatillee haasaa keenyan hin dhaabanne tana nu hunduu gaafatama fuunee hojjechuun dura jiraata jechuudha. Yoo xiqqaatee dhiiroo nama dhumuu jira, nama jumlaadhaan dhumuu jira. Warruma adii kunillee nama waa itti mate dhagaa. Isinuma waliin oola, isinuma waajjira isaanii keessa hojjechuutti jira. Nama takkana dhumuu jira addunyaa kanatti illee nu hima. Silaafuu nuti lafa tana jirraa, muka jala jirraa, bosona jirraati. Carraa waan sanii hin argannu. Addunyaa sanatti nu hima. Addunyaan sunillee tan si dhaga'uu dandeessu. Yoo isin walii galtani, yoo isin wal jala yaatani, yoo isin beekumsaan walitti dhaadachuu dhiiftaniitiin natu siif beekaa dhiiftaniitiin wal jala yaane. Sila addunyaan illee nu dhageesse jechuudha. Wanni TPLF'n sadarkaa kanatti beekamtii guddaa argattee fi wanni guddaan hojii dippiloomaasii waan hojjetaniif waan biraatiif himi. Nuti guyyaa guyyaadhaan wal abaaraa oolla, wal diigaa oolla, walirratti ololaa oolla, warra ganda akkasii waliin jechaa oolla.
waan silaa jaallan kaleessa darban tuffataniitiin bira darban har'allee mucucaannee duuba deebinee waan gandaa haasofna yoo taate waan sabaa gaafa haasofnu nurraan miidhagu jechuudha. Har'a nuti warra gandaatii miti. Nuti warra kutaatii miti. Nuti warra maatii keenyaan dhaadatuu miti. Warra akka sabaatitti rakkoo keessaaf bahuudhaaf wareegama kafaluudha jechuudha. Kanaaf imaanan asitti dhaamadhu asumaanii yoo silaa danda'ame tokkummaa nadhii gammadaafaan jaallan dirree shinnigaatti wareegamanii gochaan nutti agarsiisan sana qabaadha. Wanni irratti wal dhabne hin jiru, waan waliin dhabne jira malee. Wanni irratti wal dhabne wanni xiqqaan takkallee hin jirtu, waan waliin dhabne jira malee. Waan waliin dhabne argachuudhaaf ammoo walii galuun dirqama taati jechuudha. Eenyullee haa ta'u walii galuun dirqama taati. Yoo san taate qofa humna jabaadhanii irree silaa qabnu son itti fayyadamnee diina dura dhaabbachuu dandeenya. Waraanni bilisummaa Oromoo waan silaa gochuudhaa qabu kamiyyuu gochuu ni danda'a. Har'a kunoo Finfinnee jala jira. Kaleessa kibba Oromiyaa ture. Lafa fageenyarra ture. Kaaba faa ture. Eertiraa faa ture. Har'a Finfinnee jala jira. Sulultaa jira. Burraayyuu jira. Bushooftuu jira. Adaamaa jira. Kiiloomeetira xiqqoo Finfinneetti dhiyaanne jirraa jechuudha. Yoo uummati Oromoodhaa silaa waan isarraa eegamu suni baata taate Finfinnee markaatootti dhaqee waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee galgala deebi'ee galuu ni danda'a jechuudha. Finfinnee handhuura Oromiyaa keessa achum taa'eetillee qawwee dhukaasuu ni danda'a jechuudha. Har'a nama ajjeefneef milkii gonfachuu hin dandeenye. Diina kana ajjeefneef milkii gonfachuu hin dandeenye. Guyyaa guyyaadhaan teenya haasofneefillee milkii gonfachuu hin dandeenye. Yoo waan haasofne irratti yaada walitti qabanne, yoo waan dubbanne hojiitti hiikne, yoo nama jechaatirra tarkaanfannee nama gochaa taane dhugaa dubbachuudhaaf qawween keenyallee nama ajjeesee garaa firii qabsoo Oromoo nyaachuutu nutti nu geessaa jechuudha. Siyaasan keenya yoo itite boruu Oromiyaa uummati Oromoo nagaan keessa jiraatu ijaarrachuu dandeenya jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo jabaate boruu Oromiyaa silaa gaachana taatee birmadummaan ishii sirnaan kabajamte ijaarraa jechuudha. Siyaasaa jabaa waraana jabaan tiksa waan taateef. Yoo sanan taane bilisoomnellee guyyaa lama buluu hin dandeenyu jechuudha akka kanatti. Osoo bilisoomnellee akka itti wal bulchinu hin beeknu jechuudha. Akka itti wal qajeelchinu hin beeknu jechuudha. Kanaaf beekumsi Oromoon irra qabu, dandeettiin Oromoon irra qabu, hayyoonni Oromoon irra qabdu, siyaasan Oromoo har'atti daddaaqadha jedhamee silaa sadarkaa dubbachuutirra nama hin geessisu. Kuni nuuf ceera jechuudha. Kuni nuuf ceera. Kanaaf warri kaleessa guyyaa rakkoo sunirraa kaaftanii waraan bilisummaa Oromoo ijaartanii sadarkaa kanarraan geessanii galata guddaa qabdu. Warri walleedhaa fi ogummaa qabdaniin waraan bilisummaa Oromoo uummata Oromoo dammaqsitanii haamilee itti horsanii motora taatanii tarkaanfachiisan. Qabsoo bilisummaa Oromootu uummata Oromoo biraa galata guddaa qabdu. Warri haftanillee warra kaleessa hojjechaa ture waliin taatanii tokkummaa Oromoo itichuu irratti, humna waraana bilisummaa Oromoo gabbisuu irratti hojii dippiloomaasii hojjettanii wareegama Oromoon irra kaffalaa jiru kanatti gatii silaa barbaachisu itti horuudhaaf hojii dippiloomaasii kan daran akka hojjettan asumaan maqaa jaallan kaleessa irraa kaasee haga har'aatitti dhiigaaf lafee qabsoo tanarratti cobseetii fi maqaa ilmaan Oromoo wareegama goggogaa kaffalaa jiru kanaatiin imaanan isinitti dhaammadhaa, isinitti dheeressee horaa bulaa deebanaan isiniin jedha.